Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii Baruuftuu har'a kan waliin ilaallu Gilgaalaa 3.1 kan waliin ilaallu ta'a. Hanga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Gaaffii tokkoffaarraa yookaan kanneen armaan gadiif reeshoo lakkoofsa jalqabaa irraa gara lakkoofsa lammaffaa bifa salphaa ta'een barreessuu jedha. Har'aa yookaan 96 fi 160. 160. Isaan kana egaa reeshoo lakkoofsa jalqabaa irraa gara lakkoofsa lammaffaa bifa salphaa ta'een barreessina jechuudha. Maal gootu 96 kana yeroo salphistan maal gootu 96 irra 160 miti 160. Kanaafuu yeroo salphistan gara lakkoofsa lammaffaa jedha. Gara lakkoofsa lammaffaa bifa salphaa ta'een barreessi jedha. Kana egaa maal gootu 48 irra 80. Maaliif gara lakkoofsa lammaffaatti isin gadi buustanii salphistanii itti fufuu dandeessu jechuudha. Akka dhumaatti salphistanii deemuu dandeessu. Garuu uniin gara lakkoofsa lammaffaa bifa salphaa ta'een barreessii jedha. Yeroo salphistan kana ta'a jechuudha. Maal gootu itti fuftanii salphisuu dandeessu jechuudha. Akka dhuma isaatti akka salphachuu danda'utti deemtanii salphisuu dandeessu. Amma fakkeenyaaf yoo itti fufnu lamaan yoo salphistan kana maal ta'a? Lamaan 24 ta'a. Kana lamaan yoo salphistan 40 ta'a. Ammas itti fuftanii salphisuu dandeessu. Itti fuftanii salphisuu dandeessu. Amma uniin nu gaafate asitti gara lakkoofsa lammaffaa kan jedhe. Kanaafuu tokkoffaa irraa lakkoofsa jalqabaa irraa jechuudha. Jalqabaa irraa gara lammaffaatti kan siiqsinu waan ta'eef 96 irra 160 jedha. Nuti haga asii qofatti salphifnu. 48 irra 80. Agasiitti qofa kan nuti salphifnu jechuudha. Argaa dhumaattis deemtanii yoo salphistan ni dandeessu. Garuu hanga lammaffaa qofaatti nu gaafate. Baarra kan jiru immoo asitti lakkoofsi nu kenname kun lakkoofsa deesimaaliidha. Kanaafuu kana deesimaaliidhaan barreessinu maal goona? 47 irra 94. 47 94. Kana maal goona? 47 ishii kana jechuudha. Isaan kana 10 yeroo baay'ifnu kan arganne jechuudha. 10 baay'ifne isa kanas 10 kanas 10. Reeshoo 94 jennee keenya. Gaaffii lammaffaan reeshoo armaan gadii bifa salphaa ta'een ibsi jedha. Har'aa yookaan qarshii 5 gara saantima 20tti jedha. Qarshii 5 gara saantima 20tti. Qarshiin tokko saantima meeqa kan inni of keessaa qabu? Qarshiin tokko saantima qarshiin saantima meeqa? 100 saantima 100. Kanaafuu maal gootu jechuudha? 500 ta'uu kun asii 5 qarshiin 5 waan ta'eef 500 jechuudha. 500 gara maalitti? Gara 20tti. Kanaafuu asii kana yeroo salphifnu 0 asii ni bada. Maaltu nu oofaa? 50 irra 2 ta'a. 50 irra 2 kana salphistan lamaan meeqa? 25 ishii kana lamaan tokko taate jechuudha. Bifa kanaatiin salphistu. Yeroo reeshoodhaan keessaan 25 reeshoo tokko ta'a. Baarra kan jiru immoo guyyaa 4 gara sa'aatii 80tti jedha. Guyyaa tokko keessa sa'aatii meeqa jira? 24tu jira. Kanaafuu asii 24 baay'isuu 4 jettu jalqaba jechuudha. Ishee asii kana argachuuf sa'aatii meeqa akka taate 24 baay'isuu 4 jettu. Kanaa baay'ifnu meeqa ta'a? 6 tokko qabna. 8 kan afaan 9.
meeqa ta'a? 96. Kanaafuu 96 sa'aatii 96 gara meeqaatti jechuudha? Gara 80tti. Karaa yoo salphifnu kana yoo salphisaa adeemnu 96 irra 80 miti. Salphisaa adeemna. Lamaan yeroo salphistan 48 kana lamaan 40 lamaan yoo salphistan kana 20 haga dhuma isaatti salphisaa adeemna jechuudha. Lamaan yoo salphistan 24 kana lamaan meeqa ta'a? 20 lamaan salphisaa kana 12 kana lamaan meeqa? 10 ta'a. Ammas kana salphisuu dandeessu. Lamaan 6 lamaan 5 kana darbaa salphachuu danda'a kun? Salphachuu hin danda'u. Kanaafuu maal gootanii keessu 6/5 ta'aa jechuudha. Caarra kan jiru immoo 3.5 kiiloo giraama gara giraama 7,500tti jedha. Asirratti maal gootu? Giraamni tokko meeqa? Giraamni tokko meeqa? Giraamni tokko kiloogiraamni tokko jechuudha. Kiloogiraamni tokko 1 kiloogiraam meeqadha? 1,000 giraama. Kanaafuu inni kun meeqadha jechuudha? Meeqaan baay'iftu? 3.5 jechuudha. Meeqaan baay'iftu? Kiloogiraama. Kiloogiraama kana meeqaan baay'iftu? 1,000 baay'iftu jechuudha. 1,000 yeroo baay'iftan meeqa argattu? 0 meeqa ta'a jechuudha? 3,500 maal ta'a? Giraama ta'a jechuudha. Gara giraamaatti ishii kana jijjiirtan. Asitti immoo 1,000 meeqa jedhaa? Maal gootu? 3,500 irra meeqaati? 7,500 jedha. Asii kana kanaan balleessitu maal ta'a? 500 yoo badu 3 gara meeqa ta'a? 7. Sadreeshoo 7 ta'a jechuudha. Daarra kan jiru maal gootu? Daqiiqaa 4 fi sekoondii 56 gara daqiiqaa 3 fi sekoondii 6tti jedha. Maal gootu? Akka ifa isiniif ta'uuf daqiiqaa 4 ishii jettu kana gara sekoondiitti jijjiirra. Maal goona? 4 baay'isuu 60 jenna. Yeroo kana baafni meeqa? 0 24 ta'a. Ida'uu ishii kana yeroo itti daanu maal ta'a jechuudha? 56 yeroo itti daanu kanatti meeqa ta'a? 296 ta'a jechuudha. Sekeendii jechuudha. Inni kun walumaa galatti kanaa fi kana yeroo walitti daanu 296 ta'a jechuudha. Kan isa kanaa meeqa ta'a? 3 baay'isuu 60 meeqadha? 180 ida'uu 6 ta'a. Kana yeroo walitti daatan 186 sekeendii ta'a jechuudha. Kanaafuu asii meeqa qabna? Asii 296 qabna. Asii isa kana immoo 186 qabna. Maal goona amma? 296 irra 186 jenna. Sana booda kana lamaan yoo salphistan meeqa argattu? 148 kunoo meeqa ta'a? 93 ta'a jechuudha. 93 186 yeroo lamaan salphistan
kana ta'a. Kana darbaa yoo salphate ilaaluu dandeessu. Yoo kan darbaan salphatu ta'e immoo maal gootu 48 reeshoo 93 bifa kanaatiin kaa'uu dandeessu. Viidiyoo itti aanuun 3.12 proportionaalii kan jedhu walitti deebina. Aga amma baranne kana keessatti gilgala kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti na barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo itti aanuun walitti deebina. Nagaan naa turaa.